Wantini ani jau gammachuu guyyaa irraa kana waan nu dhagame haala yeroo duraan irra dabarree fi haala arra keessa jiru gisee laalle duraanuu nodaaskee gosuu jabbilee yookiin ammoo mooraa loon tokko gaalaa fedhee itti naqan keessa salaatuu turre sanirraa ka'uudhaan immoo amma moo bileeyyan keenya biyya alaa jiran ummanni muslimaa ummanni keenya qoree tana keessatti yookiin ammoo mooraa horii waan fakkaatu kana keessatti akkamis salaatanii jedhanii duuba qabeenyi isaanii waan qaban nu baasanii masgiida faaya fakkaatu amma gartee nama inumaa hayyee waan jannata seene inumaa nuti gartee seene keessa jiru waan nu fakkaatu innaa bareedinaa fi gammachuudha kana keessatti arraan tana jaaramee xurumee farkuun keenya gammachuu guddaan nutti dhagamee jira guyyaa irraa kan akka gooroo jabaate yookiin ammoo akka aanaa gumbii bordoddee fi aanaa mi'eessootti arra ummanni hawaasni keenya akka godina argee lixaatti guutuun keenya muslimaa kadhalaa dhiiraa hundi keenya xiqqaa guddaan dhufne arra obboleeyyan keenya guutuun gammachuu nuti arraan tana itti gammanne kan hundi nu arganii du'aayii nu godhuu fi jaaramuu masgiida keenyaa kanatti itti gammannee jirra ummata keenya san immoo warra qabeenya fi baasee waan qabu masgiida bareedaa kana nu jaare rabbiin duniyaa akhiraas rabbi isaan amil keeysu jechaadha nutilleen gartee masgiida kana warra ifirraa haqa isaa eegee salaata jam'aa fi jum'aas ifirraa jabeessee itti sagadu mana gartee barumsaatis ulaa sadii kan ijaarame warra ilmaan itti barsiifatus rabbi nu haa taasisu jechaadha isaan rabbi haa milkeessuu jenna nutillee warra ifirraa haqa masgiidaa kanallee ifirraa eegu nu haa godhu jechaadha nuti haalaan gammanne isinillee rabbi duniyaaf karaa rabbi isin haa gammachiisuu ja'a asumarratti dhaabaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.